تيسوتين تنارات ملكي ربنا وعقول تبرخا ربنا وعقول تفين تبعت ربنا وعقول توان قلتيمون ينتنا خرتين أول فين تبعت ربنا وعقول صدقان كبين يعني الرفتو جاك خدي أينو كخدي أرجع معلومات عليه سال كاتات وأجر قارو دمني ملء نقوم تجر قارو يندي ملكي صدقاتني ومهون دابه مال يرغون دو كوباين نخينيا لفترة توابوسني قالوا لك فكين قرأت تقول سجنتا ملكا ملكي تمقالات ينتنا برمتي أنا خيني خنا برمتي سن هذه بيف يثنا بيا برخا ربي عقول بيا كوفا ربي عقول بيا خيرين تخمبل تربي عقول تشرين إذا خمبل تربي عقول خير الدنيا آخرة ربي ولي نهاقف أنتو الدنيا آخرة ربي نور ati waan deemaa jiru kanarraa qooda fudhachuu dhabdee addunyaan sarkilii mataa isiitirra deemte. Namni ifi nyaannee bullee ollaa keenya gabuu bulchuurra wajji haa nyaannee bullu. Islaamaa sa'aa jirtu dalaga jechuudha. Arraboota nuti hundumnuus hin beeku. Qoricha waa hundaati sadaqaan amma. Warra khayriin biran dabare rabbi nu haa godhu. Biyya tana biyya khayriin biran dabare rabbi haa godhu. Biyya galtee khayriin hin quufne rabbi haa godhu. Qashariin hin agare rabbi haa godhu. Maqriba afaan salaataatti dheeyinee ifaan qabdu manni isiin keessa galtu mana waraabee seenuu danda'u waan ajaa'iba isinitti ta'a. Wanni nyaatanii jirtu ibiddi mana keessaa naarasiin ammoo waan ajaa'ibaa ibaadaa rabbii nama lakkifne isii salaata jirutti dheeyine ammas salaata muriyaa salaata. Namuu firraa. Anis miskiin shwee daaboon takka shwee hagan deeliyoon qarshii takka daaboo hangana kanne miskiina bajaansan gargaaree. Abbootiin teenya carraadha malee carraa jara saniis qunnamuu numa malan. Abbootii teenya qofaa miti nulleen carraa jara sanii qunnamuu nima. Hadiisuma keessa jirtii bar kadhu kubseetellee sadaqaadhaan wallaansa barbaadaddaa sheekhan man jiru. Waan biraa kutee parsanaalii jireenya dhuunfaa namaa keessatti illee wanni akkatti tiimiidhaan khayriin dalagantuun dhiibbaa mataa isii akka qabdu. Asii yoo deemtellee namni yeroo takka nimaa keessa jirullee hin beeku. Yatiima yaadatu rabbi nu haa godhu. Ha khayrii galtee moocuma yaadatu rabbi nu haa godhu. Ganda khayrii rabbi haa godhu. Ganda shariin agar rabbi nu haa godhu. Ganda quufaa rabbi nu haa godhu. Biyya tana biyya nagaa rabbi nu haa godhu. Biyya quufaa rabbi nu haa godhu. Mana isaanii hogguu seentu alaawadaa san akka waan baatii takka fa'aa ibiddiin shidamini fakkaatu faatu. Barataan tokko sababa daftara dhabuutii fi qalama dhabuutii mana barumsaarraa hafuu hin qabu. Nama aktiivitees keessaa deeggaruudhaan akka gara barnootaatti waa gaarii biyya tana mul'isu dhaan cimeechi godhuudhaani. Maadaraan Daarusalaam tan yeroo san ifaan qabsiifame har'a sadarkaa dargaggoo mataa walii qabuu keessatti dargaggoo wal jala yaasuu keessatti khayriin amma barganda kanaaf kaleessuma moodeen gadda yeroo muraasa keessatti gara miliyoona lamaatitti maalleenii walii qabe khayriin akkatti namaa laaffatteetuni waan tahidaamee guyyaa keessaa dhufe. Kan balaa firraa eegulleen sadaqaadhaan balaa firraa itti sunis numa jiru. Jannatallee sadaqumaan bitatan azaabarraa illee ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam osoo firii timiraatiin illee taate irraa if baraaraa yookaan sodaadhaa hijeeja. Sadaqaan tuni waa hedduuf keessa qabatti jechuudha. Liqimsaa daabboota kallee maan taane hundi gargaaruu dandeenya. Mee eenyutu namaa naa nyaachisa jaa ilmaan keetiin illee yoo ta'e tokko as ba'a. Rizqii silaa rabbiin nu achitti isaa nyaachisuu danda'u san yaa rabbi sababaa nu godhiin silaa kadhaa ta'uu qabdi. Ni rakkanna rakkoon nu qunnamti chaalenjii fatanaa odoo hin jirre jannataan seenaa yaadi. Namni har'a qabeenya qabu namni waastinaa rabbi irraa qabu ni jira. Boru miskiina wala Nama galtee miskiina yaadatu rabbi nu haa godhu. Wanni teenyuu illee waanuma akkasiiti warra miskiina galtee yaadatee sanii rabbiin jaalatu rabbi nu haa godhu. Har'a miskiinaa ta'u bortu jaaruu dhabuuti namni waastinaa rabbi irraa qabu. Yaadaan qaamaan tokkummaa rabbii fi karaa rabbii keessatti namni kun yaadaan tokko tahee wal jala hiriiruu fi qindoomina hawaasaati jechuudha wanni ijoollee. Jabeenya rabbiin gaafa sikkan dandeettii tiyyaan jabeenya kiyyaanii fide jettee yaaduun shirkii irraa xixiqqoodhaa jira. Shantam amatan nuu kannu shantam amatan nuu kannu nam kudha yoo arkanne 500 fuulduraa jijjiiramuu qabdi yoo dhugatti rabbii guyyaa qiyaamaatti amannee dhugumatti miskiina faxarsiifnee eeyyamee warri naa jecheef miskiina nyaachiftan jedhu badhaasa san ka barbaadu taate firraa muruu qaba qarshii kun 30 narra qaba dhaabbarraa. Akka malkaa milkiititti miseensa 10,000 yoo ta'e qarshii 200 yoo kanne baatitti miliyoona 2. Kudhan nuu kannu nam shantam 500. Barsiisaan akka barsiisaatti mindaasaa beekamu beeku. Hagana niin kan nama. Barataan akka barataatti hanga hundatti akka xuuxxoo funyaan jala qabatanii nattaati jee waan godhuu qabnu malee. Waan amma nuti qabanne tana dachaa meeqaan haa qabatu rabbiin baasuu ta'an shakkina. Namni miseensa akkaataa itti ta'u jira. Haga xalayaa eenyummaa miseensummaa faawundeeshinii kanaa namni argate karoora waggaa dhufuutiif
ji'a ji'aan ka danda'us kan ji'a lama ji'a sadiitti danda'us aayidii qabda koree waan kana jala deemtee namarraa fuututu jira isa saniinii madda galii kana. Abbaan murraa ilmaan isaatii cifraa isaa fi diree dhadhaabbata. Fatanaan nu godhu. الدنيا في آخران فين تبعت ربنا أقول خير الدنيا في آخرة ربي ولنا عقب حمت الدنيا آخرة ربنا عقب wanni tun beeki dhaloota dabraanii miti gaarii har'a baankii ilmaan keenya kana dalagee yoo ta'e boru warafa qabu achi keessaa سيخنا رب ذو الجلال سامع قريب يا وكيل ربنا الرحمن المتعال نوتاسيسي أبنا ونفقد سيخنا رب ذو الجلال سامع قريب يا وكيل ربنا الرحمن المتعال نوتاسيسي أبنا ونفقد وردوغا والقرقادا والف يادي خوالف سبدا سابت دين الرب والجار بل ليس سوالف الردبر وردوغا والقرقادا والف يادي خوالف سبدا سابت دين الرب والجار بل ليس سوالف الردبر دين إسلام قدسو بل أخوة دين إسلام جبسو بل أخوة نسري دين القمسيس بل أخوة دين إسلام للنسو بل أخوة دين إسلام قدسو بل أخوة دين إسلام جبسو بل أخوة